السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت النجاح آنس نجاح الحمد لله. حرقة برمسا جايبات يجود حالة جتودا جالله كانت يوكان كاد ألاتس كشمرانيتس جتودا وانت هردفو بربادن توك جتودا وانا سنرتي مسؤولة فرأتو دندسن توك جتودا فكينيا في haadha manaa ta'uu abbaa manaa ta'uu akkamitti akka hordoftu osoo jawwaala san hin tuqin osoo hin argin osoo hin argin osoo hin tuqin jechuudha mala salphaadhaan jechuudha. Sanis maal seetanii fakkeenyaaf ani ilmoo kiyya keessan seenee lakkoofsa tokko kana hordofuu barbaadu tokko fudhadha jechuudha. Tole eegan haala kana seenee maal seetanii bakka kana seentaniituma kanuma lakkoofsa abbaa barbaadanii tokko irra dhoofte jechuudha. Yooma kan barbaadan tokko jechuudha kan nama hordofuu barbaadanii kan yookaan nama sin arrabse tokko yookaan immoo nama eenyummaa isaa hin beekne tokko akkamitti nama tokko jechuudha nama tokko filattanii isin keessaa nama kana yookaan sin arrabse ta'an fakkeenyaaf ani amma kana lakkoofsa kun jechuudha na bira hin jiru jechuudha. Namni kuni jechuudha duwwaa 578 kuni na bira hin jiru jechuudha. Kana akkamittiin akka isa hordofuu imoo beektaa keessan keessa seentu jechuudha. Imoo beektaa qabaachuu qabdu. Imoo beektaa keessa akka seentaniini lakkoofsa kana meeqa akka ta'e isin hin barreeffattu. Ani amma qabadhee isin jira waan ta'eef ittiin galchaa jechuudha. Eegan haala kanaan itti okay waan jedhaan jechuudha. Nama kana baruudhaaf nama yookaan immoo hordofuudhaaf jechuudha. Eegan haala kanaan okay koodii nan gaafatu jechuudha. Nama kana hordofuudhaaf kunoo wanti isarratti ergamu hundi asirratti naaf bahee jechuudha. Kunoo asirratti naaf baheera jechuudha. Akka kanatti itti fayyadamaadha. Ammoo fakkeenyaaf lakkoofsa tokko immoo imoo lakkoofsa hin qabne jechuudha kan lakkoofsa hin mul'anne tokko akkamitti akka beekuu dandeenyu jechuudha ilaallamu. Amma barumsa haalaan namni baay'een gaggaafatu jiru jechuudha. Karaa keessaatiin baay'ee tokko nama gaggaafatanii fakkeenyaaf lakkoofsuma namuma tokko irratti tuqee isin lakkoofsa hin mul'atu jechuudha. Lakkoofsi kun hin mul'atu akkamittiin akka eenyummaa isaa baruu akkamitti bartan jechuudha. Fakkeenyaaf kanuma barbaadan tokko irratti tuqxu jechuudha. Kunis ni mul'ata. Kan hin mul'anne tokko irratti tuqxu jechuudha. Kanuma hin mul'anne tokko fakkeenyaaf kanuma irratti tuqxanii amma fakkeenya sin agarsiisa. Kun amma hin mul'atu jechuudha lakkoofsi kun. Lakkoofsa kana barachuudhaaf immoo maal gootu tuqaa sadan tana tuqxanii jechuudha. Achi booda delete contact bakka jettu tana tuqxanii jechuudha. Delete contact kana erga tuqxanii yes jettu. Egaa akkas gootanii maal duuba deebitanii haala kanatti dhiistu jechuudha. Yoo namni sun isin mokkore yookaan isin jeeqee waan haala adda addaa isin rabbashuu jiraata jechuudha. Egaa haala kanaan dhiistanii miseejiidhaan fakkeenyaaf salaamtaa itti qaraatan jechuudha. Waan barbaadan jettanii itti deebisuu dandeessu jechuudha. Akkas gootanii miseejii kun bira gahaa yeroo bira gahetti immoo inni achi yoo miseejii isiniif erge miseejii sun jechuudha dhufe lakkoofsa as jalatti isiniif baasaa jechuudha. Lakkoofsa nama sanii ta'e amma namni kun osoo naa deebise jechuudha lakkoofsa asitti naaf bahaa jechuudha. Bakka amma kun osoo agarsiisa jechuudha. As jalatti aadii yoo gootan immoo hin baasu haaluma kanatti dhiistu jechuudha. Aadii fi buluutti gaafataa buluutillee hin taane siif deebisuu ni danda'a lakkoofsa siif bahaa. Haala kanaan itti fayyadamaadha isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.